adoolessa 30 duusi buunee Neetwoorkii yeroo kana simbiraan geenya. Poolisiin Federaala Itoophiyaa shakkamaan yakka daddabarsa namoota seeraan alaa irratti hirmaate tokko tumsa poolisii idil addunyaa Interpoolii fi poolisii Maalaawii waliin taasiseen biyya Maalaawii irraa gara Itoophiyaatti dabarfamee harka koo galeera jedhe. Abduu Ahmedtu qopheeffate. Poolisiin Federaalaa Itoophiyaa Interpoolii fi poolisii Maalaawii waliin ta'uun nama karaa seeraan alaan namoota daddabarsaa ture to'annoo jala oolche. Poolisiin Federaalaa Interpoolii fi poolisii Maalaawii waliin ta'uun shakkamaa karaa seeraan alaa namoota daddabarsuu keessatti hirmaachaa ture Adinaw Baashaw Widaamoo to'annoo jala oolche. Adinaw Baashaw dargaggoota hedduu irratti yakka cimaa fi daddabarsa namootaa seeraan alaa balaafamaa ta'an raawwachaa turu poolisiin Federaalaa ibseera. Keessattuu dargaggoota godina Kambaataa hedduu gowwomsuun Afrikaa kibbaatti daddabarsuun rakkoo hamaaf saaxilaa turuu poolisiin ragaa sanadaa fi namaan mirkaneesseera jedhe. Shakkamaan kun tokkoon namootaatti qarshii 600 hanga 800 kan gaafatu yoo ta'u Itoophiyaa keessatti kaffaltii duraa 100 fi isaa ol fudhachaa turuu galmeen qorannoo mirkaneesseera. Imaltoota kanneen karaa Mooyaaleen gara Keeniyaatti ceesisuun bosona Gaaboon keessa dhoksuun dararaa hamaa irra qaqqabsiisaa akka ture himameera. Akkasumas dargaggoonni kunneen miilaa fi dogdoqqeen gammoojjii Seeloo akka qaxxaamuran dirqisiisaa turuusaa ibseera. Imaltoota hedduu karaa seeraan alaan magaalaa Naayiroobii galchuun kutaa xiqqaa keessatti ukkaamsuun maatii isaanii maallaqa akka kaffalan dirqisiisuun yakka hamaa raawwachuu isaa ragaan sanadaa fi namaa ni mul'isa jedhe poolisiin Federaalaa Itoophiyaa. Dargaggoonni hedduun wayitaa Afrikaa kibbaa seenan to'atamuun adabbii hidhaa hanga waggaa 3 fi wayitaa adabbii xumuran ammoo qarshii 100 fi 70 kaffaluun gara Itoophiyaa deebi'uu isaanii himeera. Poolisiin Federaalaa Interpool waliin ta'uun bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa eegalee ordoffii taasisaa turuu isaa ibseera. Haaluma kanaan poolisiin Maalaawii Adinaw Baashaw Widaamoo to'annoo jala oolchuun guyyaa kaleessaa poolisii Itoophiyaaf dabarsee kennuun ibsameera. Lammiileen Itoophiyaa Eeshiyaa keessatti hannaa saayibariin miidhamaniiru jedhe UN. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii UN lammiileen Itoophiyaa fi Keeniyaa biyyoota Eeshiyaa keessatti kaampii hannaa irratti xiyyeeffatamuun isaanii dabalaa dhufuu akeekkachiise. Dhaabbanni godaantota dhaabbata mootummoota gamtoomanii IOM akka jedhetti toora yakka godaantota biyya alaa hojii barbaadan bobbaasuun kaampii nageenya olaanaa qabutti akka seenan dirqisiisuu jeequmsaa fi dararaan doorsisuun hanna saayibarii raawwataa jiru jedhe. Ibsa jala bultii guyyaa farra daldala nama idil addunyaa har'a adoolessa 30 kabajamee oole irratti baaseen lammiileen Afrikaa ba'aa namoota kaampii hannaa irraa baraaramanii guutuu Eeshiyaa keessatti baay'inaan argamuu jedhe. Dhaabbatichi guyyaa idil addunyaatti isa daldala namoota bara kana mata duree miidhamtoota hannaa jedhuun kabajaa jiru kana bara 2022 fi 2025 gidduutti ejeensichi namoota 3,500 ol biyyoota kibba bahaa Eeshiyaa 39 irraa hojii humnaatiin daldalaman deeggareera. Isaan keessaa biyyoota akka Itoophiyaa, Keeniyaa, Indooneeziyaa, Hindii, Siriilaankaa fi Baangilaadesh irraa miidhaman ni argamu. Dhaabbatichi addunyaa guutuutti namoonni 100,000 lakkaa'aman gareewwan yakkamtootaan daldalamuu fi mala hanna toora intarneetii doolaara biiliyoona hedduutti tilmaamamu irratti akka hirmaatan dirqisiifamus ibseera. Ejeensichi haalli kun bifa haaraa daldala namaa ta'uu kan ibse yoo ta'u yeroo baay'ee miidhamtoonni beeksisa biyya alaa keessatti hojii kaffaltii guddaa qabu akka argatan abdachiisuun sossobamuu jedhe. Haa ta'u malee bakka itti deeman yeroo ga'an yeroo baay'ee hordoffii yeroo hundaa godhamu jalatti mala hannaa onlaayinii irratti hirmaachuuf akka dirqaman ibseera. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akka beeksisetti namoota kaampii keessaa baafaman tokko hanna sana irratti hirmaachuu diduu isaaniitiin reebicha, miidhaa saalaa, beelaa fi qophaa isaanii hidhamuun irratti raawwatameera. Daayirektarri OIM Baagaanaa fi Kibba Afrikaa Firaans Kelestiin akka jedhanitti yeroo ammaa kana namoonni 300,000tti tilmaamaman Kaamboodiyaa, Laawosii fi Maayinaamaar keessatti toora wiirtuuwwan bilbila seeraan alaa keessatti qabamanii jiru. Akka waajjira qorichaa fi yakka dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti hanni toora intarneetii bahaa Eeshiyaa, kibba bahaa Eeshiyaa, Awustiraaliyaa fi Niwuziilaanditti bara darbe tilmaamaan doolaara biiliyoona 88 haga biiliyoona 114 argamsiiseera. Hojjettoonni daldalaman 100,000 lakkaa'aman wiirtuuwwan hannaa kanneen keessatti akka qabamanis ni amanama. Biyyoota kibba bahaa Eeshiyaa kanneen akka Maayinaamaar, Kaamboodiyaa fi Laawos keessatti bal'inaan kan argaman kaampii kunneen gowwomsaa toora intarneetii irratti raawwatamuun waggaa waggaan galii doolaara biiliyoonaan lakkaa'amu argamsiisuudha. Kaampii kunneen daldala namaa fi daa'immanii, hojii humnaa, dararaa qumaara seeraan alaa fi galii yakka irraa argamu seeraan alaa daddabarsuun kan beekaman ta'uu waajjirri qorichaa fi yakka dhaabbata mootummoota gamtoomanii UNODC ni ibsa. Mootummaan Itoophiyaa torbee darbe keessa daddabarsa namoota waliin wal qabatee du'a namoota 60 olii fi namoota 40 ol ta'aniif daldaltoota badhaafamaa sababa ta'an namoota 17 to'annaa jala oolchuun kan yaadatamudha.
Afrikaan kibbaa erga godaantota biyya ishee keessaa ariitee hanqinni hojjetaa ishee mudachuun dhaga'ama. Afrikaa kibbaatti sababa mormii farra godaantota lammiilee Afrikaa irratti taasifameen lammiilee Itoophiyaa dabalatee lammiileen 160 ol ta'an biyyattii keessaa baqachuu hordofee hanqinni humna hojjetaa cimaan mudachuun gabaafame. Namoonni baay'een biyyattii kan gadhiisan haleellaa mormitootaan irratti raawwatamaa ture mormii godaantota irratti xiyyeeffatee fi tarkaanfii cimaa humnoonni nageenyaa naannoo namoota hayyama jireenyaa hin qabne irratti fudhatan irraa kan ka'edha. Hanqinni humna hojii sun amma dameewwan qonnaa, ijaarsaa, hojii mana keessaa fi industirii oomishaa irratti dhiibbaa geessisaa jira. Dhaabbileen adda addaa hojjettoota biyyattii gadhiisanii bakka bu'an argachuun rakkisaa ta'uu ibsaniiru. Qonnaan bultoonnii fi abbootiin warshaalee akka jedhanitti hojjettoonni alaa ogummaa qaban baay'inaan biyyattii keessaa ba'uun oomisha isaanii irratti dhiibbaa guddaa geessiseera. Gama biraatiin waldaaleen hojjettoota dhaabbileen hojii tokko tokko lammiilee Afrikaa kibbaa caalaa hojjettoota alaa filachuu isaanii qeeqaniiru. Akka isaan jedhanitti sababni isaan hojjetanii mindaa gadi aanaadhaan hojjechuuf fedhii waan qabaniif jedhu. Mootummaan Afrikaa kibbaa dameewwan dinagdee hojjettoota alaa irratti hirkatan humna hojii biyya keessaa waliin akka wal simuuf furmaata barbaadaa akka jiru himeera.